Minnesota ilmi khaysan ilmi khaysan abo doctor suurateetiin tolfadhayee naaboo diddini gubatte footonte ni gubatte so Minnesota Jawar Muhammad Minnesota daaf ilma addaati akkuma beekamu Minnesotaan arra maqaa khaysan falmachuu qabdanii jechuudha Jawar Muhammad asi guddiftanii asi barsiiftaniiti addunyaaf gumaachitanii jechuudha akkuma addunyaa fakkeenya taatan arraas fakkeenya taatanii mul'achuu qabdan akka sheekaa butaa kitaab mee namni hin gaabbu uffate way sheekaa butaa dura jira hin gaabbu jennee kitaaba guutuu uffannee yaa'u jirra sigale seena dalayna jenneeti jechuudha seena dalayna jenneeti jechuudha sigale Minnesotaan ilma keeysanii isinii dhufee jechuudha ilma keenyaan nu dhufee jechuudha ilma abbaan haati obboleettiin akkatti simattu isinii beekaa jechuudha sigale ilma keeka duula bee sii dhufe injifattee dhufte moo injifatamtee dhufte moo injifachuuf maal qopheeffatte sigale ilma kee so'aalachuun gaariidha jechuudha asumarratti osooniin dubbittiin seenne dura gaafii hoggi gaafattalla Oromootii miti qodammaqa gaafii miidiyaarra nama ciniinfachiiftu faana man gaafatina laal mee gaafii tanaas baradha laal gaafii suutatti namni walitti hasaasee gurratti wal gaafachuu qabuu fi sigale waan sabaa sablammii tanafaa keessumaahu suuta gurratti wal hasaasa la mee siyaasaa tanaas baradha ak miidiyumarratti gartee namni kunfaan namni akka Jaawar kunfaan namni hayyoonni kun gurguddaan kun ummata biyya bulchuu deemu sigale asumaa dhufteetuma Oromiyaan ni muramti moo muramtu hinji'amu kasii sigale namni gartee pilaana lafaa qaba meelaal rifeensa tokko nama biratti haaddatanii tokko immoo kophatti haaddatanii yaa Oromooti yaa waa understand godha arabbisuta addaati waa understand godha akkanuma dhuftanii mirga qabnaa jettaniituma biyya tana namni namatu qunjiruu sigale jettaniituma gartanii dhuftanii hin facayina so saniifu mee tanaas wal barsiifadha hoggi gaafii gaafattaniis gaafii dubbatamtuu taatu Jawar bar ilma keeti adabachuu dandeeysa bar sigale Jawar bar nama yoo ati xumatte si dhageeffatu abiyyi seete khayoo ati xumatte si tuffatu si qofa enjoy itti godhu nama jeesee biqiltuun irra dhaabaa biqiltuun sun hagaaddisa taatuu fi isa seete isaa miti lakkee nama yoo ati xumatte illee si dhageeffatu jechuudha gurbaa kanaan sirriitti itti dhiyeenyaan hin beekaa jechuudha durirraa qabee isinuu beektan so nama gartee haartiin isaa hogii dhaawamtu Oromoodhaaf dhaawamtu gartee gaafa duraa san nu harkaa jarjareeti dura dhaabbanni malee gartee isa dura dhaabbachuun isa leenjiftee as baatee usigale leenjiftee gurbaan akka qirame namicha ballicha manzaraa kaayyatee dhiyeessisan faa riyoo wanti san isinii barreesseetiin jiraamee gabboo alaala bar gaafii inni namichi sun dhiyeesseef akkatti Jaawar deebise Oromoon tun nasiibuma qabdi hayyoota keessaa finnees hoggii jan qarakkanaa kana rabbi as baasaa jechuudha so saniifuu hoggii gaafii wal gaafattan gaafii diinni nama gaafatu faa hin gaafatin mirga qabdan garuu Jaawar deebisaaf qophiidha an gartee akkuma ilma keessanitti isinitti hime malee waan feeta yoo gaafattan nama gartee gaafii sodaatuu miti hooggantoota Oromoo keessa namni gaafiin sodaanne Jaawar Muhammad sigale Jawar miidiyuma abbaa federatti abiyyimma addunyaa bulcha maarree bulcha jetteeti gartee faarsee bulummaan numaa jaaree bar faarsee bulaa tana sigale gara maanu dhiifama isin gaafanna waan akkanaa isin ijaaruu keenya sigale wannummaan nuti walii qaqqabnee biyya alaa tanaa fi keessatti jaaree gartee immoo waccutun sigale mee abiyyi miidiyu Jaawaruma hojii utaa'ee interview haa godhanii abbummaan fedhe hin godhanii jechuudha gaafiin danda'an deebisaan ni boowan sigale yoo ati gaafiin taane gaafatte milishaa isa kutte dalagaan ta'e maali janii milishaa kan sigale so saniifuu Jaawar Muhammad nama gaafii sodaatu miti ani gartee akkuma ilma keessanittiin isin gorsi malee waan feetan gaafachuu dandeessan nama gaafii sodaatu miti osoo gaafii sodaachuu baate laayif irra kaa'ee sigale laayif irra kaa'ee taa'ee naasa'uu jechuudha sigale saniifuu nama gaafii sodaatu miti garuu isin akka ilma keessanitti ilma keessan gartee waa hunda keessaa gadi hin diddiisina sigale waa hunda keessaa gadi hin diddiisina wanni isin dhaamu tanumaa jechuudha inni nu nama diddiguu miti keessaa gadi hin diddiisina sigale
eegaan hangana jeebooda Minnesota ittiin deeba Minnesota mee sheer godhaa Minnesota hangaa namni dilli as keessa jirtan kun sheer godhaa uummata Minnesotaatiin gaa Minnesota arra maqaa keenya falmachuu qabna arra ilmaan nu dhufee jechuudha jaawar nuti ilma keenya nu guddifatee addunyaadhaaf gumaachee jechuudha siigalee Minnesota wanni ittiin dhaadatu tan gaafa dheengadde inni Nairobi ittiin eebisa juwaani nambarree ilaala ozoo Minnesotaan si guddiftee addunyaa si badhaafte addunyaa si kennite jirtuuti akkamitti Nairobi nurraa eebifte jeetiin mormuu ture jechuudha siigalee Rabbiin Jarmaniif qoodee Jarman kun beeyta Awurooppaan kun ajaa'iba qabdi beeyta Awurooppaan ture ajaa'iba qabdi maaliif jaawar gaafa biyya galuu deemus Awurooppaarraa nu lallabe Minnesotaan ittiin dhiiftu beeyta Minnesotaan ittiin dhiiftu waan ta'eef achi nu lallabee gartee ichi rasaasa guuttatee asin nu dhufe gaa waraana guuttatee dhufe nama rasaasaan guuttatee dhufe sodaa dura dhaabbachuu dadhabnee boohaan geggeessine jechuudha mootummaan PP haa galatoomtu nu deebiftee ilmi keenya deebi'ee eega ilmi kee deebi'e akkatti simattu eeynagaa dachaa waan amma dura Awurooppaa fi kana hunda keessa deemaa ture dachaadhaan garsiisu qabda Minnesotaarra sigale tokkoffaa ilma kee sigale lammaffaa hayyuu kee si dhufe sadaffaa hayyuu Itoophiyaa guutuu dhufe afraffaa ka Afrikaa dhufe ka addunyaa sigale nama addunyaa tanarra deemee waa xiinxaluu ture nama beeytota addunyaan tun qabdurraa waa barachuu ture ilma gartee waa hunda wali qabatee si dhufe waan ta'eef Minnesota akka itti simattu maqaa kee akkatti falmattu arras ilaallaa jechuudha so saniifuu warri horee akka beekamu gaalaal isin yeroo hunda rakkoon Oromootun beeyta makroonuma qofan dhiyeessin alaal makroonuma qofa makroonii paastaa sigale nijiraami ruuza haza wal injeera haza wal hilwa sigale kulli shay'in qudratul salati ya bararabni sigale mallattuun gartee hudduu gurguddootuun gartee barraa jechuudha afaan Oromooti gartee nama hoggii nama dura deemee gartee sheekka abbuuta afaa dura deemanii hoggii waa sosossoosu dubra waa sosossoosu kana onnee nu kaasee akka gartee hingaabbuu kana gartee dachaan binnu nu godhu sigale ichirra kaayaa malee gartee ummata hidhii tuulee ija keessa ummata laalu sigale kana wajji wallollamoo nuti hingaabbuu bitanna buleessu warri horee hunda maqaa yeroo hunda hoggiin isinitti gaafa namichi abiyyi sun as dhufuus laalaa nurraa dura kaa jennaan fuutanii gartee ummata jajallaa kana dura keeysanii amaarri Los Angelesitti fideeti laaba dubra kana ka akkam dura dhaabe sigale akka haruurisaa nu dura namichi eega gaafa samaara jala qutte tarabbitti amaarinu nu jalaa fijee kadhachuu jira amma sanutti deebisin alaalisin la Minnesotaati yegaala makroonii paastaa wal keessani jiraame hariifa godhaati sigale gabaabdu asin dhaabde qalloo asin furdoo kamarmeelaachiin sigale soot waa hundanuu qaba alhamdulillah jechuudha guddina keenya harkisiisa furdoo qabaachuun qalloo qabaachuun sigale kun guddina keenya harkisiisa malee nun xiqqeessu waan ta'eef sigale ijraami gaasigen akshine jijjiira ijoolleen koreedha sheyni beeyta nama yaada kennatu mutimma sadarkaa koree sanirraa ol guddinni jira sadarkaa mootummarra jira waan ta'eef waan isin gootan sigale isinitti gatimuun sigale Minnesotaati yadirqamaa jechuudha sigale amma mana nyaataa keessa maaliif dubra qaqalloo biriidduu tana kaayanii hoggi isin dhuftee maal nyaatte jette ati bari si nyaatta moo nyaata kana nyaatta duru maallaa gannayti maaliif addunyaan hoteela akkas goote sigale yaada hoggi waa gurguro jechuun gurguro sigale dalagaan dalaga kitaaba kana gurguruuf yaana sigale Minnesota rikardii cabsuuf yaana sigale asuma agartee dardarri qamaachaan kun nu keessaan fiigoo zoon hin taane dubirhuun maal barbaadan sheekoo jettee dhuftee hoggi isin nagaafate wohuma kitaabuma san hammaariifi dija allaa sheeyni darasoonni sheekaatis so saniifu laal isinis gaa hariifaan hoggi waa gootan waa godhaan isinin jaalaa warri koreetis gartee dubbiin warqa walitti laaqidha akka gaafa kan nu kasaartan sani nun kasaarinaati ni jiraami Minnesotaati gartee waan akkasii goggodhaan isinin je waan akkasii goggodhaa waan akka ijoolleen biyya Arabaa gootu ijoolleen biyya Arabaa sun faan bar dubra kana laqa burtukaana fakkaatu kulli shay'in min al-hilwa kana rabni je kallallahu kana imaamata kana godhaati yale
lallaalo kana ichi dhadhaabdee hoggiituun ichi aadaa Oromoo tana gajjettu Oromummaan tun samii garroobde moo dachii dhufte jee Araboonni hundi hanga konfiis ta'u akkas nama gootii bara ijoolleen manfo'aa fi baankirraa jidduu jiraattota sigale akka waa baradhaa kaasa isinis laallaa diyaaspooraa fi yaariifataa biyya yaariifaatu jirtanii hariifataa eegaan hangana isiniin jee booda amma karaa dubbii ustaada keenya ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa kanatti dabarra biyya teenyatti wanni jaanni beeyta oggii mahimaa kan namni foon qaalluu nyaatee fi dubbataa jaan amma isa san jijjiiree maaliin jee namni wallotti gufate ummanni walloo kun Oromoo keessa ooliyaadha wallahi ummata karaamaa wahii qabu wallu baanan tun mee nama meeqaa walluma tuqee khasaare namni waan sinqii walloo tuqe afaanuma du'aa kana diddime yeroo hunduu afaanuma allayyaa kana deemame ilaala digale so sun isiniif galaa jechuu keeyse isiniif sun barbaadu garuu ustaad Raayyaa wanni naan jalatti arke baga Los Angeles Californiaan akka Gaazaa taate waan takka xiqqoo waan hin galiniif jiran fakkaatti Los Angeles sun Universitiin dura gabbaatee ummata maskiinaa Gaazaati sagalee taatee arihamtee hidhamtee ijoollee haga ammaa hidhaa jirtu jira ijoolleen Kaalifoorniyaa sigale hanga Israa'el lola dhaabdutti hin gallu jette sigale Universitiin dura baate Universitii Kaalifoorniyaa bakka amma gubachuu jirtu ta'uu kana ustaanni keenya ni beeka sigale mee yaadachiisaa jechuu yoggii isaan gartee juuza dhuganii asu taalanii waa katabantan waa yaadachiisaa goota kiyyaas jettee faarsuu mirga qabda goota kee kana kararratti itti fachaa deemuun garuu dirqamaa jechuudha akkuma faarsuu fi mirga qabdutti kararrattis itti fachaa deemuunis dirqamaa jechuudha sigale warri dhumuu jiru kun miskiina warri dhumuu jiru kun manni gubachuu jiru kun mana miskiinotaati malee mana warra nama fixeessanii miti warra gartee Hollywood keessa dhaabbatee komershaala waan Israa'eliin goonu je sigale hin goonu je dura waan jarri sun godhe laala dura waan jarri sun godhuu ture akkaataa isaan itti Gaazaa bira dhaabbachuu turan akkaataa isaan itti ummata Gaazaa san gargaaruu turan sigale seenaa san gartee seenaa san dubbisaati laalaa qoradhaati ustaada keenya ichi booda yoo homattan gaariidha jechuudha shari'aa muslimaa keessa namni qawween qabne miskiinni siviiliyaan sigale haa gubatu hajuu hin jiru jechuudha takkaan dhageenya ani muslima ani sheek Abu taati muslima bira kutee sheekha yoo sigale saniifu wanni kana jaamtu jirtu wanni ati Gaazaadha sagalee ta'u jirtu Gaazaa ifiifu arra warri gartee khininatti buusu jiru warri nyaatatti buusu jiru Ameerikaadha sigale Ameerikaadha ati nama muslimaatiif rakkatta nama muslimaatiif da ummata jimmaa kana kasi cafaqu jiran kan irraa dhalatte san mee milishaa san sagalee ta'e gabbee si dhiira mee milishuma akkasitti gartee asaamino al-ghalbil qudur jee sheekutii teenya salphisu haadha teenyarra mana diigu abbaa keenyarra mana diigu sigale mee sanii gabbee sagalee ta'e si dhiira dhuguma muslimaa hadoodda maaltu Gaazaa fagoo san si geeyse ma sibira jirti bar ollaa kee yoo namaa sagalee ta'uu baatte yoo muslimaaf sagalee taate yoo muslimaaf kan dhaabbattu taate sigale
Mega duma bayi ummatuma jimmaa kan gibiraan gidirsaa jiru gurbaan keessan. Keenya jetteem warri jaawarii fi inni kool dura dhaabbattan lallabaa turtan baga gammaddan jetteetu isa bira dhaabbatteemi. Sigale? Mega bahiiti ummata naannoo Oromiyaa kaan dhiisi jimmuma bakka keessaa dhalatte.